Hirrakkin lubbuu ta'e dukkana boodaan ifaatu jira. Cinqii fi rakkoo booda furmaanni dhufeetii gammaduuf teessa. Mee ji'i yaa Allah. Rakkoontii hanqa feetee guddoo taatus bar Rabbii guddaa rakkoo sanirraa si baasu qabdaa. Harka kee ol qabi Rabbitti iyyadhu. Hin jirtu humniti du'aayii caaltu. Bar Rabbitti iyyatte isa dachii fi samii uumee isa rakkootii ammumatti furmaata itti fiduu danda'u. Dhukkuba kee hundaas fayyatti imimmaan keetis gammachuutti siif jijjiiruu danda'u. Ja'i yaa Allah. Rabbiin ni harka rakkoo ta'e, Rabbiin ni dhagahaas boo'ichaa fi du'aayii ta'e. Rabbiin ni beeka waan qalbii ta'e keessa jiru. Akkamitti asoo Rabbii akkanaa qabdu ati lubbuu ta'e hiraarsite lubbuu ta'e cinqita. Ol laali gara samii bal'ina samii tanaa dachiis laali. Eenyu isii uume? Rabbii guddaa dachiif samii uumetti rakkoon ta'e hunduun itti ulfaatti abadan yaadi san booda seeqadhu gammadi. Rabbiin akka rakkoo ta'e ammumatti furmaata itti fiduu danda'u beeki. Ja'i yaa Allah. Yoo addunyaan guutuun sitti dhiphatte, yoo rakkoo fi cinqiin sitti ulfaatte akka waan gaarri guddaan sirra jirutti ja'i yaa Allah. Yoo Rabbiin dhukkubaan sifattan, yoo qabeenyaa fi ilmaan dhabuun sifattanis ja'i yaa Allah. Hin dhageenye ati seenaa Nabi Ayyuubiif Rabbiin ilmaan 14 jaartii gaarii irraa kenneef, qabeenya guddaanis badhaase, namoota isa khaddaman hedduus kenneef. Ammallee Rabbiin nabii isa godhatee isa filate. Inninis nama ibaadaa hedduu godhuu ture. Amal 70 Nabi Ayyuub ni'maa tana keessa ture. Mee ni jirti addunyaa irratti ni'maan tana caaltu? Wanni hundi yeruma takkatti jijjiiramte. Nabi Ayyuub dhukkubsatee siree irratti gale. Qabeenyaa fi khaddaamtoonni isaa biraa dhabaman. Ilmaan isaatis tokko tokkoon du'uu jalqaban. Hanga 14 du'anitti. Nabi Ayyuub isaa fi jaartii isaa gaarii san qofaatu walitti hafe. Dirqama itti taanaan mana namootaa irra deemtee dalaguu jalqabde haati mana isaa. Nabi Ayyuubis dhukkubsatee amata 18 guutuu zikrii isaa ciisee godhuu ture. Guyyaarraa dhukkubni isaa itti cime hanga namoonni isa baqatan takka. Guyyaa tokko haati mana isaa akkana jetteen, yaa Nabi Ayyuub, Rabbii kee maaliif hin kadhanne akka rakkoo tana nurraa oofu? Nabi Ayyuubis akkana jedhee deebiseef, ni yaadattaa waggaa meeqa akka ni'maa keessa turre? Jetteen, waggaa 70 ni'maa Rabbii keessa turre alhamdulillah. Waggaa dilasan Rabbiin na qananiise. Waggaa hanga kana yoon obsi hoo jedheen Nabi Ayyuub. Nabi Ayyuub waggaa 18 guutuu obse. Guyyarraa dhukkubni isaa itti cimaa deemu. Boodarra namni hundi hulaa itti cufate. Haati mana isaatiis bakka deemtee dalaydee waan nyaatullee itti fidu dhabde. Guyyaa kaan gabbaatee waan gootu dhabnaan rifeensa isii murtee gurgurtee waan nyaatu isaa bittee dhufte. Nabi Ayyuub haadha mana isaa eeysaa akka fidde gaafate. Egaa isiin himte boodaas Rabbii isaatti harka ol qabee jedhe, yaa Allah, rakkootu na tuqe. Ati ammoo Rabbii akkaan rahmata godhu. Rakkoo tiyya tana furi. Rabbiin kadhaa isaa dhagahee fi fayyise. Isaa fi haadha mana isaatis dullumarraa xiqqeessee ilmaanis razaqe. Duboo yaa obboleessa kiyya, ati rakkoo akka Nabi Ayyuub saniitus qunnami. Ilmaan kee hunda dhabde moo qabeenya kee hunda dhabde moo akka Nabi Ayyuubitti amata 18 dhukkubsatte? Namoonni hundi sababa dhukkuba keetiitiif wahii si baqatanii maaliif gaddita? Maaliif lubbuu tee rakkista?